biyya keessaaf biyya alaa teessanii kanneen BBS hordoftan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu galgala kanaan isinitti himaa Shamsu Bashiiri. Suuraa gameeyyiin siyaasaa Oromoo obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqala Garbaa waliin kaan marsaalee hawaasummaa irratti oduu ijoo ta'eeti jira. Suuraan obbo Baqqala Garbaa fi obbo Jawaar Mohammad tiishartii suuraa gootota artistii Haacaaluu Hundeessaa fi abukaattoo seeraa obbo Abduu Jabbaar Hussein Gammadaa qabu uffachuun kaanii fi uffata aadaa Karrayyuu Jawaar uffate yaadannoo wareegamtootaa ta'uun dubbatamaatti jira. Munawwar Ahmad waan isinitti himu qaba. Suuraan gameeyyii siyaasaa obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa hidharraa erga bahanii booda yeroo jalqabaatiif marsaalee hawaasaa irratti mul'achuun oduu ijoo ta'ee jira. Obbo Jawaar Mohammad kan amajjii 7 mana hidharraa namoota galmee isaa jalatti himataman waliin bahe suuraan isaa yeroo jalqabaatiif ifatti guyyaarraa mul'atee jira. Keessaafuu gonfurrii filannaa aadaa Oromoo Karrayyuu Jawaar Mohammad filatee fi uffannaan aadaa Karrayyuu uffate gadda ajjeefamuu abbootii gadaa Karrayyuu mootummaa naannoo Oromiyaatiin ajjeefaman agarsiisuuf akka ta'e ibsamaa jira. Obbo Jawaar Mohammadii fi waahilloonni isaa erga hidhaa bahanii suuraan mul'achuurraa kan hafe haasaan taasisan hin jiru. Akka odeeffannoon bahaa jiru mul'isutti obbo Jawaar Mohammad dabalatee waahilloottan isaa miidiyaaleen baay'een dubbisuuf gaafatanii hayyamuu akka hin ta'in gabaafamaa ture. Bifuma wal fakkaatuun obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa suuraan guyyaa irraa waliin ka'an keessatti yaadaa fi miira keessa isaanii suuraan ibsataniiti jiran. Suurichinis tiishartii suuraa artistii Haacaaluu Hundeessaa fi ogeessa seeraa osoo isaaniif falmuu ajjeefame Abduu Jabbaar Hussein Gammadaa uffachuun kan mul'atan yeroo ta'u gootonni ajjeefaman lamaanuu siyaasaaf dhimma itti bahamuun hanga ammatti hayni isaanii dhabamuu kan agarsiisudha. Gameeyyiin siyaasaa kanneen erga hidhaa bahanii callisuun mormitoota faallaa isaanii akka malee naasisuun mul'achaa jira. Paartiin KFO'tis ibsa hidharraa hiikamuu hooggantootaa fi miseensota isaa muraasa ilaalchisuun amajjii 10 akka baaseen ajjechaan artistii Haacaaluu Hundeessaatiin gaddi nutti dhagahame laalessaa ammallee nu keessaa hin qabbanuufnedha jee. Hooggantoonni KFO erga hidharraa bahanii tiishartii suuraa artistii Haacaaluu Hundeessaa fi abukaattoo seeraa Abduu Jabbaar Hussein uffachuun miira uummanni Oromoo keessa jiru hubachuun haqa dhabuu gootota kanneenii yaadataniiti jiran. Xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad FB isaa kan hordoftoota miliyoona 2tti siquu qabu hidhamuu isaatiin wal qabatee akka hin hojjenne tahee ture. Erga hidharraa bahee amajjii 9 akka hojjetu godhee garuu hanga inni maxxansa duraa maxxansuuf namoonni baay'een hawwiin eeggachaa jiraachuu ibsaati turan. Gameessi siyaasaa obbo Jawaar Mohammad ajjeefamuu artistii Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 raawwatame hordofee waxabajjii 30 maxxansa isaa irraa booda Haacaaluun Oromoo fi Oromiyaaf qabsaa'ee Oromoo fi Oromiyaaf wareegame nan sobeenuun jee osoo takkaa ofii fi saba isaaf hin sobin dhugaa Oromoo cichee wareegame. Qabsaa'onni qofaa qabsoon itti fufa jechuun maxxansee ture. Erga hidharraa hiikamee boodas suuraa guyyaa irraa uffata aadaa Oromoo Karrayyuu uffatee fi tiishartii suuraalee gootota Oromoo wareegamanii artistii Haacaaluu Hundeessaa fi ogeessa seeraa Abduu Jabbaar Hussein uffachuun mul'ate maxxansi FB isaa irratti maxxanfames hin jiru. Mootummaan Itoophiyaa waggaa tokko oliif lola kaaba Itoophiyaatti gaggeessaa tureen biyya qarqara qeerraan ga'e waliigaltee biyyaalessaatiin godha jechuun hooggantoota siyaasaa Oromoo garii hidharraa baasee garii dhiisuun fakkeessiif yoo ta'e malee nageenya waaraa biyyattiif bu'aa qabeessaa miti jechuun dubbatamaa jira. Gama biraatiin mooraan qabsoo faallaa Oromoo hidharraa hiikamuu hooggantoota KFO kanatti gaddi guddaan isaanitti dhagahamu miidiyaa harkaa qabaniin ibsachaati jiran. Kanneen sababa kanaan deeggarsa muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmadiif qabaachaa turan yeroo ammaa gara mormitti jijjiiranis mul'achaati jiran. Hooggantoota fi miseensonni siyaasaa Oromoo ajjeechaa artistii Haacaaluu booda hidhamuun isaanii bu'uura siyaasaatiin alatti bu'uura seeraa hin qabu jedhame. Mootummaan PP dirree siyaasaa keessatti haqaan falmeen mo'achuu waan hin dandeenye qofaaf nu hidhe malee akka yakkarraa bilisa taane ni beekaa jechuun ibsan. Arif Ahmad dabalata qaba. Hooggantoota fi miseensonni KFO ajjeechaa artistii Haacaaluu Hundeessaa booda adoolessa takka bara 2020 hidhaman obbo Jawaar Mohammad, obbo Baqqalaa Garbaa fi kanneen biroo dabalatee turtii guyyoota 530 olii booda amajjii 7 bara 2022 hidharraa bahuun kan yaadatamu yeroo ta'u marii biyyaalessaa godhamuuf deemu kana bu'aa qabeessa godhuuf jecha bu'uura labsii 943 bara 2008tiin himanni isaanii addaan citee jee abbaan halangaa federaalaa erga hidharraa bahan booda obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa dhuunfaan miidiyaa irratti waan dubbatan qabaachuu baatanis KFO'n ibsa hooggantoota isaa hidhaa bahanii ilaalchisee baase keessatti warri mana hidhatti hafanis akka gadhiifamanii marii biyyaalessaa keessaa qooda fudhatan gaafatee jira. Ibsi KFO'n baase akka jirutti hooggantoonni KFO qabsoo karaa nagayaatiin mirga uummata Oromootii fi sabaaf sablammoota biyyattii dhugoomsuuf akka hojjannu irra deebinee isiniif mirkaneessuu barbaannaa jedhe. Ajjeechaa artistii Haacaaluu Hundeessaa booda hidhaan nurratti raawwatame guutumatti bu'uura siyaasaa irraa kan madde malee
bu'uura seeraa tokkollee hin qabu. Warri nu hidhanis yakkarraa bilisa akka taane wallaalanii osoo hin taane dirree siyaasaa keessatti haqaan falmanii nu mo'achuun waan itti ulfaatuuf dirree siyaasaa keessaa nu dhabamsiisuuf waan barbaadaniif ije. Goolama siyaasaa biyyattii mudatee fi waraanni lammiilee miliyoonaan lakkaawaman dararaaf saaxile mana hidhaa keessatti nu yaaddessaa ture jechuunis ibsee jira. Keessattuu yakkoota suukanneessoo sabaa fi sablammootaa fi naannolee biyyattii tanneen akka Oromiyaa, Tigraay, Beenishaangul Gumuz, Affaarii fi Amaaraa keessatti raawwatamaniin hedduu gaddinee. Gaaga'ama siyaasaa biyyattii keessatti uumamee fi balaa hamaa baatiiwwan 13 dabran keessa mudatee of duuba deebi'anii sirreessuuf yeroon isaa haalaan akka barfate kan ibsan miseensonni KFO kanneen hanga fedhe dhiphatus badiin biraa akka hin uumamne hambisuu, nagayaa fi tasgabbii deebisanii dhugoomsuu, hawaasaa fi ummatoota walitti araarsuu fi biyyattii deebisanii ijaaruudhaaf carraan ni jira jennee amannaa jaan. Kana godhuudhaaf garuu qaama hunda bira fedhii dhugaa bu'uura godhate hirmaannaa onnee fi qalbii guutuun taasifamuu fi murannoo fi kutannoo waan kana dhugoomsu qabaachuu gaafata jechuun ibsan. Mootummaan baroota lamaa oliif tarkaanfii waraanaa leellisuu irraa gara rakkoo nagayaan furutti fuulleffachuu akka tarkaanfii gaariitti fudhanna. Yaadni kun gara hojii qabatamatti akka geeddaramus ni gaafannaa jaan. Dabaluunis qaamoleen waraana keessatti hirmaatan tasgabbaa'anii rakkoo nagayaan furuuf carraa akka kennan akkasumas biyyoonni alaatis daandii marii nagayaa akka tumsan kan gaafannu yeroo ta'u qaama kamiifuu deeggarsa meeshaa waraanaa kennuudhaan waraana babal'isurraa akka of qusatan dhaamnaa jaan. Ajjecha artistii Hacaaluutiin gaddi nutti dhagahame ilaalansaa ammallee nu keessaa hin qabbanoyne. Ajjechaa san eenyu akka raawwate qorannoon bal'aan godhame karaa ummannii fi maatiin itti quufuun haqni isaa argamuu qaba jechuun dubbatan. Qorannaa yakka suukanneessaa artistii keenya qaalii irratti raawwatame siyaasessuu fi irra dibaadhaan bira dabruuf yaaliin godhame fudhatama kan hin qabnee fi sirni haqaa biyyattii haqa Hacaaluu ifoomsuu miti taatee halkan saniituu ifoomsuu akka hin dandeenye kan mirkaneesse akka ta'etti fudhannas jaan. Kanaafuu akka idil addunyaatti gareen walaba ta'e hundeeffamee qorannaan walabaa fi haqaa geggeeffamee akka dhugaan isaa bahu gaafanna jechuun ibsan. Kana malees hidhamtoonni siyaasaa biyyattii keessatti gubbarraa hanga jalatti jiran miseensotaa fi deeggartoonni KFO, hooggantoota ABO gameeyyii fi miseensonni isaanii hidhamtoonni siyaasaa kumaatamaan lakkaawaman gaazixeessitoota, rogeeyyii akkasumas qaamoleen sababa siyaasaa qofaaf labsii yeroo muddamaa kanaan wal qabatee hidhaman hundi haal duree tokko malee akka hiikaman gaafanna jechuun ibsan. Dhumarrattis KFO'n namoota miseensota isaanii mana hidhaa keessatti bifa garagaraatiin gargaaraa fi jajjabeessaa turan galatoonfatee jira. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayiden waliin mari'achuun biyyoonni lamaan hariiroo isaanii cimsachuuf waliigaluu himan. Pirezidaantii Baayiden waliin haala waqtaa Itoophiyaa keessa jiru hariiroo biyyoota lamaanii fi naannicha irratti marii bu'a qabeessa taasisneetii jira jechuudhaan muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmad fuula Tiwiiteraa isaanii gubbatti ibsaniiti jiran. Masaraan mootummaa Ameerikaa White House gama isaatiin ibsa baaseen pirezidaantii Baayiden muummicha ministeeraa Abiy Ahmad waliin lolu Itoophiyaa keessa deemaa jiruu fi carraawwan nagaa fi araara buusuuf jiranitti mari'atuudha hime. Wajjirri ministeera muummee Itoophiyaa gama isaatiin ibsa baaseen hooggantoonni lamaan dhimma waloo irratti waliin akka hojjetan waliigaluu isaaniiti ibsan. Ameerikaadhaan alaas barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii gamtaan Awurooppaa fi gamtaan Afrikaas namoonni siyaasaa dhiyoo hiikaman jajjabeessaadha jaan. Bulchitoonni lamaan kuni mari'achuun isaanii kan dhagahame muummichi ministeera Abiy Ahmad hooggantoota siyaasaa mormituu hiikanii fi araarri akkasumas mariin biyyaalessaa biyyattiitti akka barbaachisu yeroo ibsanitti. Torban dabre gaafa jummataa guyyaa ayyaana qillee mootummaan Itoophiyaa himannaa hooggantoota KFO, Baaldaraas akkasumas qondaaltota TPLF addaan kutuun gadi lakkiseeti jira. Haala wal fakkaatuun kamisa dabre gaafa Afrikatti ergaman addaa Ameerikaa Jeffrey Feltman imala isaanii xumuraatiin Finfinneetti imaluun qondaaltota Itoophiyaa waliin marii jajjabeessaa godhuu isaanii gabaafameeti jira. Murtee namoonni hiikamuu keessumaa qondaaltonni TPLF hiikamuu isaaniin qaamoleen mufii qaban ibsaniiti jiran. Muummichi ministeera Abiyyis egeree biyyattii jedhamee murtii kanarraa akka gahame ibsan. Itoophiyaan dhimma isirratti hooggantoonni Ameerikaa irra deddeebiidhaan bulchitoota biyya biraa wajjin mari'achuu isaaniin dhiyootti komatteeti jirti. Waraana kaaba Itoophiyaatti dabalateen hariiroon Ameerikaa fi Itoophiyaa muddamaa keessa seeneeti ture. Mootummaan Itoophiyaas Ameerikaan TPLF'if loogaa jirti jechuun irra deddeebiidhaan himachaa turuun isaanii beekama. Waraanni kaaba Itoophiyaatti eegalee deeggarsa namoomaa hammeessaa fi naannoo gaafa Afrikaaf yaaddoo akka ta'e ibsuun Ameerikaan Itoophiyaa akeekkachiistaati turte.
Yeroo jalqabaafis gaafa Afrikaatti ergama adda akka muddu kan taasise keessaa tokko haala Itoophiyaa keessa turedha. Lamaan keenya kabaja wal irratti hundaa'een hariiroo walii keenyaa cimsuun barbaachisaa akka ta'e waliigalleetti jira jechuun muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmad dubbatan. Bulchitoonni lameen dhukaasa dhaabuu waliigaltee irratti hundaa'etti geessuuf akkasumas haala deeggarsa namoomaa fayyeessuuf mari'achuu isaanii ibsi mootummaa Ameerikaa ni agarsiisa. Akkasumas haala mirga namoomaa lammiilee Itoophiyaa biroo kanneen labsii yeroo muddamaa jalatti hidhamanii jiran irratti mari'achuu isaaniitti ibsan. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad dhiyeenya kana caasaa haqaa fi nageenya Itoophiyaa yeroo cimsanii qeeqan dhagaamaniiti jiru. Kanneen isaan eeran keessaa tokko labsii yeroo muddamaan namoota qabamanii hidhaman akka ta'e beekameeti jira. Pireezidaanti Baayiden haleellaan xiyyaaraa dhiyoo lammiilee nagaa miidhee yaaddoo qaban ibsuu isaanis ibsa ba'e keessatti ibsameeti jira. Torbaan dabre keessa haleellaa qilleensarraa kaambii baqattoota naannoo Tigraay keessa jiru Maay'ayni jedhamu irratti raawwatameen baqattoonni Eertiraa 3 ajjeefamuu UN himeetti ture. Ergasii haleellaa qilleensarraa biraatiin kaambii baqattoota Daddabiit irratti raawwateen namoonni nagaa 56 ajjeefamuu fi namoonni 100 ol madaa'uu maddeen deeggarsa namoomaa keessa dalagan himaniiti turan. Sababa haleellaa qilleensarraa kanaan dhaabbileen gargaarsa namoomaa godina kaaba lixa Tigraay keessatti sochii addaa kutuu isaanii UN beeksisuun ni yaadatama. Dhaabbanni UN dhimma daa'immanii irratti hojjetu UNICEF ibsa dilbata baaseen haleellaa qilleensarraa kaambii buqqaatota irratti tibbana raawwatamaa jiruun dheekkamuu beeksiseeti jira. Mootummaa Itoophiyaa guyyaa ayyaana qillee sababeeffachuun qondaaltota siyaasaa KFO Baaldaraasii fi TPLF manni irratti banamee ture adda kutuun maneedhaati hiikee jira. Qondaaltonni TPLF waraana kaabaa biyyattiitti ka'e wal qabatee hidhamaniin alatti Jawaar Mohammadii fi Iskandar Naggaa akkasumas namoonni galmee isaanii jala turan ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa booda kan to'ataman. Mootummaan Itoophiyaa dirree siyaasaa bal'isuu fi marii biyyaalessaa hirmaachisaa ta'eef jecha akka hiikee ibse. Hooggantoota siyaasaa KFO hiikaman keessaa tokko immoo miseensa koree hojii raawwachiiftuu dhaabichaa keessaa tokko kan ta'e obbo Dajanee Xaafaati. Erga hidhaa eekaman booda obbo Dajanee Xaafaa turtii BBC waliin taasisaniin qaamni na imarsiise hin jiru. Waxabajjii 30 bara 2020 qabamee gaafa amajjii 7 bara 2022 mana kiyyatti deebi'uu qofaan beekaa jaan obbo Dajaneen. Obbo Dajaneen akka ibsanitti hidhaa waggaa tokkoo fi ji'oota 6 booda jimaata muddee 7 bara 2022 hidharraa hiikaman. Akkaataa hidharraa itti hiikaman kan gaafatame obbo Dajaneen maaliif akkamiin akka gadhiifaman akka hin beekne himan. Qaamni mootummaa waa'ee gadhiifamuu isaanii dursee itti hime akka hin jirres dubbatan. Akka muuxannoo mana sirreessaa Qaallittitti hidhamtoonni waaree booda sa'a 11 walakkaa irratti gara manaa galanii balballi erga cufamee booda guyyaa itti aanu ganama sa'a 12 irratti balballi akka banamu himan. Jimaata muddee 6 bara 2022 garuu sa'a 11 walakkaa irratti manatti gallee halkan sa'a takkaaf walakkaa irratti mana bananii Dajanee Xaafaa fi Sabaat Naggaa meeshaa keessan fudhadhaa bahaa jedhanii nutti himanii jiran. Yeroo sanitti maaliif akka waamame hin beeku kan jedhan qondaalli KFO kun gara alatti erga ba'ee booda namoota isaa waliin himataman kanneen biroo arguu isaaniitti dubbatan. Yeroo sanitti shakkii bakka biraatti nu geessuuf ija'u keessa akka turan himan. Obbo Dajaneen ani bahuun kiyya gaariidha garuu bahuun kiyya rakkoo biyya kanaa hiika kan ja'u yaaddoon qabaa jaan. Waggoota 27 keessatti yeroo 14 hidhamuu kan himan obbo Dajanee Xaafaa yeroo 14 bar tokko adabamee hin beeku naamusaanis adabamee hin beeku jaan. Garuu yeroo siyaasni biyya kanaa gara hin taanetti deemu anuma fiiganii qabuudha kan baramee jaan. Himannaan irratti banamee ture himata sobaa ta'uu kan dubbatan qondaalli kun ani himannaa sobaa addaan kutan jeetiin amanaa jaan. Obbo Dajanee Xaafaa fi qondaaltonni kun kan to'ataman ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa booda ture. Hidhamuu isaaniitiin duratti rakkoo biyyaa Itoophiyaa furuuf marii fi waliigalteen akka barbaachisu mootummaa fi qaamolee birootti himaa turuu dubbatan obbo Dajaneen. Mariin hunda hirmaachisee fi dhugaa qabeessa ta'ee ni adeemsifama taanaan waan gaarii ta'uu himan. Haa ta'u malee mariin biyyaalessaa ni barbaachise yookaan hin barbaachisu jechuun dura bu'uuraa fi qabiyyee isaa ilaaluun akka barbaachisu himan. Qaamni mootummaa waa'ee marii biyyaalessaa itti dubbatee akka hin jirre kan himan obbo Dajaneen tarii garee keenya biraa gaafachuu danda'u ani garuu waa'ee marii wanti gadi taa'ee haasa'ee hin jiru jaan. Kana malees dhimmi marii biyyaalessaa irratti hirmaachuu fi hirmaachuu dhabuu kan dhuunfaan murteessan osoo hin taane dhimma dhaabni isaanii Koongireesiin Federaalaa Oromoo murteessuu ta'uudha himan. Obbo Dajaneen wayitaa bara 2020 to'annoo jala oolanitti poolisiin seera yakkaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1996 ba'ee keewwata 238 muraa 2 darbuun yakka heera mootummaa fi mootummaa irratti raawwatamuu wal qabatuun shakkee akka to'atame ibsan. Boodarraas dhimmoota uummata hokkaraaf kakaasu deeggartoonni qindaanii caasaa mootummaa naannoo